Taphoonni marsaa mo'atanii darbuu 32 keessaa ba'uu shaampiyoonaa gareewwan kubbaa miilaa Oromiyaa 24ffaan kibxataarraa itti fufuun geggeeffameera. Isteediyeemii Baatuu Utaa Waayyuutti ganama sa'aatii 3 irraa eegaluun Aayiraa fi Roobee Arsii gidduutti morkii jabaa geggeeffameen godina Arsii bakka bu'uun hirmaachaa kan jiru gareen kubbaa miilaa Arsii Roobee yeroo idilee isaatii galchii 2 qixaan goolabuun rukuttaa peenaalitiitiin Arsii Roobeen 7-6 Aayiraa injifachuun hirmaannaa liigii tokkoffaa Oromiyaa mirkaneeffate. Ittuma fufuun sa'aatii 5 irratti darbii godina Iluu Abbaa Booraa kan ta'e Daarimuu fi Algeessaachii gidduutti morkii geggeeffameen yeroo idilee isaaniitiin galchii 1 qixaan goolabuun rukuttaa adda baastuutiin Daarimuun galchii 5-4 Algeessaachii injifachuun hirmaannaa liigii tokkoffaa Oromiyaa bara 2019 mirkaneeffateera. Tapha waaree booda sa'aatii 7 irratti Awwadaay fi Innaangoo gidduutti morkii geggeeffameen Awwadaay galchii 2-2 dursaa boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis Awwadaay galchii 4-1 Innaangoo injifateera. Kanuma hordofuun Awwadaay gara liigii tokkoffaa Oromiyaatti ol guddachuu isaa mirkaneeffateera. Tapha waaree booda sa'aatii 9 irratti Goodee Duroo fi Kamisee gidduutti taphatameen ammoo yeroo idilee isaaniitiin galchii 1 qixaan xumuruun gara rukuttaa adda baastuutti kan ce'an yoo ta'u Goodee Duroon rukuttaa adda baastuutiin 5-3 Kamisee Beddellee injifachuun liigii tokkoffaa Oromiyaatti ol guddateera. Gama biraatiin dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baatuu irratti morkii geggeeffameen ganama sa'aatii 3 irraa eegaluun Buusaa Wandoo fi Baallammii gidduutti tapha godhameen godina Shawaa Lixaa irraa kan hirmaate Baallammiin galchii 2-1 Buusaa Wandoo injifachuun hirmaannaa liigii tokkoffaa Oromiyaa kan bara 2019 ta'uusaa mirkaneeffateera. Ittuma fufuun sa'aatii 5 irratti Guddattuu Arjoo fi Hurutaa gidduutti morkii geggeeffameen bakka bu'aa godina Arsii kan ta'e Hurutaan yeroo idilee isaatti galchii malee qixa goolabuun rukuttaa peenaalitii 6-5 Arjoo Guddattuu injifachuu isaa hordofee hirmaannaa liigii tokkoffaa Oromiyaa kan bara 2019 ta'uusaa mirkaneeffateera. Tapha waaree boodaatiin sa'aatii 7 irraa Orroo fi Seeruu gidduutti morkii jabaa geggeeffameen galchii malee qixa boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis Orroon galchii 2-2 Seeruu injifachuun hirmaannaa liigii tokkoffaa Oromiyaa ta'uusaa mirkaneeffate. Tapha xumuraa guyyaa irraa sa'aatii 9 irratti geggeeffameen Hoggisoo fi Angar Guutee gidduutti morkii jabaa taasifameen yeroo idilee isaaniitiin galchii malee qixa goolabuun rukuttaa peenaalitiitiin Hoggisoon galchii 4-2 Angar Guutee injifateera. Kanuma hordofuun Hoggisoon liigii tokkoffaa Oromiyaatti ol guddachuu isaa mirkaneeffateera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Baatuurraa.